Akka mooltan manni keenya hundumtuu ka biyya keessaaf ala irraa inni nuyi isin barbaanne dhimma gabaabaadha. Sanas share walii gootu jechaadha. Wal biraan geenye jechuudha. Innis dhimma fi adeemsa fiigicha waraana milishaa keenyaa adda bilisummaa Oromoo fi kanneen biroo ta'a jechuudha. Waraanni keenya egaa actually performaansiin isaa gaariidha. Zooniilee hundattis walqixa performe gochuu baatu. Iddoo barbaachisaa ta'etti gaariidha. Sa'a barbaachisaa sa'a murteessaa kanatti haa ta'u malee akkaataa eegamee fi hamma eegame deemeera yoo jenne deebiinsaa hin taaneedha, hin deemnesiidha. Haga ammaa opereeshiniin waraana bilisummaa Oromoo gara konvenshinal waariitti ce'uu dadhabuu fi arbaanaayizd ta'uu dhiisuunsaa rakkoo keessaa nu buusee jira. Inni biraan istiraateejiin mataansaayyuu istiraateejiin opereeshinii mataansaayyuu gaaffii jala jira. Adeemsi istiraateejii jeneraalonni muuxannoo qaban foloo gochuu qaban gandoota erga bilisa baaftee aanotatti ceetee godinaalee deemteet godinaalee irraa diina qulqulleessaa baasaa deemta. Dhiibdee gara giddu galeessaatti galchite achitti itti marsitaa jechuudha. Miidiyaaleen Habashaa tokko tokko immoo oolaan Oromo Liberation Army naannoodhuma gandaa marsa malee gara arbaaniitti hin dhufne, Oromiyaa to'achuu hin dandeenye fi kanneen biroo propagate gochaa jiru jechuudha. Nus kanarraa kaanee gadi teenyee dubbicha gaafa laallu haalli Ormi keessumaa namni alaa jedhu kunii fi performaansiin keenya keessaa maal fakkaata jennee ilaallu hanqoonni humna namaa akka jiru nutti mul'ata jechuudha. Hanqinni humna namaa fi ga'umsi qindoominni opereeshinii jiraachuu isaati jechuudha. Ammallee hagammaa kaampiiwwan gurguddaan godinaalee Oromiyaa irra jiran yoo caban malee aanoleen tokko tokkoon to'atamni jiru. Keessumaa aanaaleen godina Horroo Guduruu Wallaggaa jala jiran kan Baha Wallaggaa jala jiran akka Giddaa Keeramoo, Ayyaana fi Hagamsaatti kan fullaa'anii fi kan daangaa daarii laga Abbayyaa ol fullaa'anii Roguduu guutummaa isaati haga deemee dhufee Baakkoo ga'utti opereet gochuuf naannoo sanarra diina ilmaan Habashaa sababa uummata Habashaa baqattoota dhufanii guttin qubatanii fi naannaa Giddaa Keeramoo sana keessa qubataniif faannoo as harkistee laga Abbayyaarraan karaa boree as galchanii isaan as harkisanii uummata keenya ficcisiisan kun please namoonni dhagaa jirtan yoo jiraattan komentii naa barreessaa. Isinitti argamuu dhiisuusaa isinitti argamuusaa laayiviin kun naa barreessaa. I think laayivii kan jiru natti agarsiisaa jira. Kanaaf naannolee fi gandoota tokko tokko laayibireet gochuuf waraanni bilisummaa Oromoo seenaas dhufaatii faannoo yeroo ilaallu kun namni isiniin jedhe
seenaanas dhufaatii faannoo sababa yeroo darbii fi Hayila Sillaasee uummanama Goojjam ba'anii dildila xaaliyaaniin ijaarte karaa buree as ceesisan hin beektuumi. Daangaan Oromiyaa Abbayya gama ce'a. Hin beektu miti daangaan Oromiyaa Abbayya gama ga'a. Buree ga'a jechuudha. Buree ga'ee waldiyaatti fulla'ee dasseetti sokkee walloodhaan deebi'e jechuudha. Kombolchaan deebi'e jechuudha daangaan Oromiyaa. Kanas waraana adda bilisummaa Oromoo istiraateejii kee keessa galchi. Nooyi amma sagantaa hedduutu jira. Waraana keenya makanaayizdiin ijaarre Oromoo Neevii Foorsii Oromoo Neeval Foorsii ijaarrachuun humna qilleensaa, humna lafoo, humna galaanaatiin jechuudha. Waarshippii ni qabaata waraanni bilisummaa Oromoo. Rokkeettotaa fi baalaastik misaayiliin ni ijaarama waraanni bilisummaa Oromoo. Jeettiiwwan F-35 miiggiiwwan F-29 ni ijaarama waraanni bilisummaa Oromoo. MiG-29 eenyatti yeroo gabaabaa keessatti oon godhachuudha. Dirooniiwwan fi ammuniishinoota xixiqqaa ammoo of harkaa qabu hunda dabalatee kan ittiin ground operation godhu jechuudha. Kun our future projection to well organize our national defense army and to navy, air defense and land force and the staff. Kanatu jira karoorri. Kana hunda erga achiif goone sagantaa keenya kan daangaa Oromiyaa sirreessutti deebinu siin jechuu kootiifan jedhe. Lafti Oromiyaa kiiloomeetiri iskuweerii 600 ture. In 1980 1980 keessa yeroo adda bilisummaa Oromoo gara warraaqsaatti seenee fi yeroo hogganni isaas wareegame dabalatee naannoo kana dhiiraa kana keessa jaarraa kana keessa jaarraa 18 fi walakkaa jaarraa 18 fi 19 achitti jechuudha. 19 walakkaa 19 achitti bal'inni lafa daangaa lafa Oromiyaa kiiloomeetiri iskuweerii 600 har'a kan jiru 200 ta'uu isaan dagatiin. Asii bilisummaa Oromiyaa qofaan miti kanatti ifaajju fiigaa jirtu. Hojii manaa hedduutu si eeggata kanatti hin beekne. Sun hundumtuu sirrachuu kan danda'u negoosheeshinii fi mediyeeshinii qofaan miti. Neevaal foorsii keenyaa fi humna lafoo makanaayizidii waraana bilisummaa Oromoo ijaaramuu fi ajajoota olaanaan hoogganaman akkasumas hooggansa egzekiyutiif ordarii hayyu dureen keenya isinii kennuun. Hayyu dureen keenya hayyu dureen Oromoo mootii Oromooti. Wanna tokko inni mallatteessee jennaan humni lafarra jiruu fi humni aduu kana jala jiru dura dhaabbachuu hin danda'u. Waan inni murteesse labsiin inni labse shaaramuu fi kaafamuu fi dura goramuu fi balaaleffachuun dhorkaadha jechuudha. Seeraan labsii gadaati. We will abide by the declaration of our Gadaa system. Yeroo seera hayyu duree keenyaa jalatti bullu akkasitti raawwanna. Namni kana vaayoleet godhee argame waraana keenya keessaa, saba keenya keessaa, orma keessaa, ollaa keessaa, diina keessaa tarkaanfiin fudhatamu hadhooftuu fi madeessituu ta'a. Keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo perspektiivii kanaan of akka ijaartuu fi of akka qopheessitu. Waraanni bilisummaa Oromoo maandeetii mataa kee qabda. Innis difeensiidha, humna ittisaati. Sun immoo piroojekshinii fi karoorri isaa, istiraateejii fi sagantaan isaa hayyoota keenya, saayintistoota, hooggana, qeerroo, qaama barate, leenjii fudhate, biyyoota idil addunyaa deemtee leenjitee fiildii isaanii, laaboraatoorii isaanii qaama deemonistreet godhee fi dhufee asitti si ijaaruun ta'a jechuudha. Akkuma nama siin jedhe
bilisummaa Oromoo qofatu hin taane hojiin manaa kan kanaan wal fakkaataan hedduutu si eeggata. Ati seera heera abbaatiin qofa abbaa taata yookiin bulta hoogganamta qofatu hin taane itti waamamni kan kee maandeetiin kan kee kan beekamee fi kan murtaa'edha. Waamamni kee chiifiin koomaandarii hayyu duree chiifiin koomaandariin kee hayyu duree maandeetiin kee immoo dhimma siyaasaa osoo hin taane daangaa Oromiyaa eeguu, deebisuu, nageenya lammiilee Oromiyaa fi sabaaf sablammoota achi keessa jiran mirkaneessu. Waa'ee sabaaf sablammootaa akeeka, istiraateejii, adeemsa, seera mataasaa qaba akkaataa itti tiriit godhu. Tokkoffaatti waamama kee beeki, hoggana kee beeki, maandeetii kee beeki. Maandeetii kee keessa dabartee dhimmoota siyaasaa, dhimmoota dhaabaa, heeraaf seeraa irratti qeeqa kennuun, qeequun, gaafachuun, ri'ammendi gochuun, heera tuquun dhorkaadha. Leegaalii ofishaalii voididiidha. Kana namni sin jedhee jala buriitii hubadhu. Adeemsa opereeshinii keenyaa waan wal qabate kaartaadhaan lafa Oromiyaa keessa akkatti fulla'uu qabdu gara Finfinneetti innaa deemtu qaxanaadhaan, birgeediidhaan, cibiraadhaan, neetworkiidhaan akkamitti akka socho'uu qabdu saayintistoota waraanaaf si deeggara jechuudha, sitti hima jechuudha. Fakkeenyaaf jeneraalota TPLF yoo fudhattee ilaalte isaaniin saayintistii waraanaati jechuuf ragaa yoo dhabdellee jeneraalota muuxannoo gurguddaa qabanidha. Isaan wayi namoonni muuxannoo akkasii qaban ogummaa saayinsiin masakame qaban ni jiran. San integreet goonasi hin ta'a. Waraanni yeroo hundumaa lafa qofa deemtu osoo hin taane kaartaadhaan deemta. Kaambii kamiin cabsiteet aanaa tokko to'achuu akka dandeessu, karaa kam aanaa tokko bilisoomsu, karaa kamtu na baasa, karaa kamtu naa dhiyaata, achi keessa darbuuf kamittan diina qulqulleessa kan jedhu kaartaa kaafattee deemta jechuudha. Malee karaa argatteef, daandii argatteef baatee keessan qajeeltu jechuudha. Jalqabda teessee kallattii qayyasta yookiin hin tilmaamta jechuudha. Fuuldura kee displacementiiin koo kam, kan na baasu kam, kan dafee achiin na ga'u kam, otoo achi hin gahin immoo maal godheen deema, maaltu na dura jira kan jedhu sun jechuudha kaartaan. Kun siin jedhe gandarraa kaata, aanaatti dhufta, godina seenta, kaambiin kaasta, godina keessa kuttee garattaa nutti dabarsa jechuudha. Garuu yaadachiisa. Aanaa tokko innaa to'attu aanaa sana diinni lammata deebi'ee to'achuu hin qabu. To'ate taanaan deebi'ee to'ate taanaan kisaaraa naannoo kamiseef wallootti baasne sanatu nurra ga'e sanatu deebi'ee nu mudata. Keessumaa lixa Oromiyaaf baha Wallaggaatti. Okay? Aanaaleen bilisooman harka diinaa to'annoo diinaa jala lammaffaa deebi'anii yoo galan itti gaafatamaan waraana keenya adda bilisummaa Oromoo fi ajaja olaanaaf itti aanaa ta'a jechuudha. Akkasumas ajajoota cibiraaleewwanii ta'a jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabda? Tokko aanaa akka to'atteen aanaa sana keessan taa'in bahi. Garuu otoo hin bahin meeshaa sirka jiru lafan kaayin nama socho'utti kenni. Qeerroo hidhachiisi, leenjisi, akka inni naannoo sana eegu godhii darbe. Qeerroon waraanni mootummaa lammaffaa aanaa sana
akkan seenne uummataa wajjin gochuu. Humna isaatii ol yoo ta'e garuu muka jiskee daandii cufu. Ati garuu to'adhuuti gara aanaa ittaanutti darbu malee achi keessan taa'e. Amma ariifattee anaawwan to'achuun kan sirra jiraatuuf yeroon kun yeroo murteessaadha waan ta'eef. Carraa akkasii yeroo lammaffaa argachuudha. Carraa kana immoo egzoostilii ammatti fayyadamuu qabu. Ajajni olaanaan keenyas hin beeku. Egzoostilii carraa argame kana itti fayyadamuu. Carraa kana itti fayyadamuuf tokkoffaa komiitimentii si barbaada. Ejjennoo cimina si barbaada. Lammaffaa meeshaa si barbaada. Sadaffaa humna namaa dabalachuu si barbaada. Akkuma ati beektu humna namaa innaan siin jedhu Abiy Ahmed Tigraayin waraana 900 hiriirse. Adda waraana tokkittiidha. Itti milkoofne sababni itti milkaa'uu dhabeef kaayyoo waan hin qabneef. Ati immoo walakkaa isaa qabattee Finfinnee seenuu ni dandeessa. Kanaaf humna namaa kan si barbaachisa jedheef. Waraanni kun dhiibuudha. Dhiibuu gara giddu galeessaatti kallattii hundaan kallattii shananiin arfaniin dhiibdee gara Finfinneetti galchuudha. Birgeediin lixaa ergamni kee guddaan ta'uu qabu haga Baakkootti, haga Hambootti, haga Geeduutti deemuu danda'u keeti. Ergamni kee guddaan Cibiraan giddu galeessaa Cibiraa lixaa irraa fuutee ati immoo ol dhiibda jechuudha. Fuutee deemta jechuudha. Jaalsanyiin Jaalmarroo irraa fuuteet Finfinneedhaan geessa. Warri Mogor jirtan Sulultaan geessan. Warri Kibbaas iddoo geessuun beekta. Warri Kibba lixaas iddoon geessuun beekta jechuudha. Akkasitti wal gargaartee walirraa fuudhaa deemta. Kana jechuun ergama kee isa ijoodha malee ergama kee fixxe jechuun. Hundumtuu egzoostilii ergama isaa egzekiyuut gochuuf taaskii qoqqooddattee dhiibuu qabda jechuudha. Isinii galeeraa? Kanaaf waraanni istiraateejiin haa ta'u gara arbaanitti ce'u qeerroon hidhatu. Qeerroon hojii hin qabne callisee magaalaa keessa socho'u akka hin jiraanne. Waraana bilisummaa Oromoo miseensa hooggana biraan gahii. Inni biraan miidiyaan idilee waan jiruuf yeroon isaa gahetti achiin dhaamsa keenya ergaa keenya tamsaasaa waraana bilisummaa Oromoonis gahanii deemna jechuudha. Kanaafuu amma akkuma isiniin jedhe carraan amma argamne yeroo lammaffaa ta'uu isaa beektanii carraa kana itti fayyadamuuf nurra jira. Keessumaa Oromiyaa to'achuu. Finfinnee fiiguu dura Oromiyaa to'achuudha. Oromiyaa hunda to'annee akkuma nama siin jedhe dhiibdee gara godinaalee addaa keessaa baaftee gara Finfinneetti galchiteeti. Waa'ee Finfinnee yaaduu kan dandeessu. Finfinnees nan to'adha yoo jette saayiin tokko qofti gahaadha. Humna namaa xiqqoo meeshaa akkamitti achi keessatti opereet goota kan jedhu keessaa fi hooggansa ogummaa si barbaada. Yeroo hundumaa deemsa qabsoo keessatti qabsaa dura kan dhaabatu gufuu kan ta'u qabsaan buqqisee darbu kun seera qabsooti. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo hafuura kuuti sigigsi. Inni biraan waraanni mootummaa kaampii masaraa mootummaa magaalaa Naqamtee jiruu fi hoteela Waggaagin jiru tattamaan akka cabu. Sana erga cabsitanii guttin keessa buttanii hagamsaan baatanii gidda ayyaanaa hiramuu haga hagamsaa fi achiin baatanii hanga horrootti akka opereet gootan. Lixaa dhufta yoo ta'e Naqamte keessa darbitee guttiniin baatee hagamsa geessa jechuudha. Karaan si baasu kana malee kanaaf kaartaadhaan deeme kan siin jenneef kanaaf. Inni biraa waa'ee faannoo
fannoo harkisee kan fide kan ammas hin jedhe uummata achi qubatee jiru gutte guddaa keeramoo hagamsa qubatee jira. Kan inni ce'ee dhufe bureerraan bureen immoo daangaa lafa Oromoo laga Abbayyaa ce'anii dhufan. Isaantu as harkisa. Isaan mataan isaa achi turuun qaban, ka'uudha qaban, lafa dhumetti deebi'uudha qaban. Kana jechuun yeroo lafa Oromiyaa bilisoomsitu propagaandaa siyaasaa keessaa ba'e. Nuti amma of ittisaa jirra. Of ittisuuf immoo miinsiiwwan jiran, tooftaalee jiran hunduma fayyadamuuf mirga qabna ni dandeenya. Ajjeesuun jiraachuu danda'a, gubuun jiraachuu danda'a, buqqisuun jiraachuu danda'a. If in case necessary waan hunda gochuu dandeenya jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessatti opereet gochuuf. Kun dirqama. Otoo humni shororkeessaa diinaa kun lafa Oromiyaa keessa seenee tarkaanfii fudhanne ta'eeyyuu sagantaa akkasiitu jira jechuudha. Sagantaa keenya keessa. Waa'ee siyaasaa, waa'ee hammannaa kee, waa'ee hin ajjeesuu kee, siiviliin tuquu kee keessaa bahi. Miidiyaa irratti jedhe rakkoo hin qabu. Tarkaanfiin fudhatamu garuu asirraa ka'a jechuudha. Root koozii irraa ka'a jechuudha. Maal inni sababni shororkeessaa gara Oromiyaatti harkise kan jedhu erga qorannee adda baasnee kanarra kan geenye. Yoo humna kana asitti dhiiste horisa sarkisa waan ta'eef qulqullaa'ee lafa dhufetti deebi'uu qabu. Naaf hatattamaan tarkaanfiin aga ukkeetti fudhatamuudha qaba. Akkasumas shaabaa guutummaa boosatti opereeshiniin waraanonni achi jirtan jabeessitanii fuusin irra jiraatu. Warri Magorees Kakuyyuu jiranis haga Shawaa Roobiititti opereeshiniin keessan itti fufuutu irra jiraata. Kan lixaa rakkoon hin jiru. Kan lixaa rakkoon hin jiru magaalaa Jimmaa xiyyeeffannoo keessa galuu qaba. Humni guddaan achitti xiyyeeffachuu jira. Humni guddaan isaan kan dura dhaabbatu bahee bobba'uutu irra jiraata. Kan magaalaa Jimmaa achiin difeensi ta'utu irra jiraata. Kan oliis akkasuma. Warri giddu galeessaa humni isin bira darbee lixa gahoo jiraate harcaatu ta'utu irra jiraata. Humni isin bira darbee lixa innaa dhufu harcaatu ishee ta'utu irra jiraata. Jabeessaa itti dhiyaanneerra ni bilisoomna. Injifannoo uummata Oromoof nagaan oola. Fulbaana yookiin September 26, 2022.